Artuuf maalidha? Waan hin jaalladhuuf waan hin kabajuuf akka inni tuqamu fedhe. Maaltu isa tuqe ani? Rakkoo aniiti akka nuti waliin hin hojjenne gochuudhaaf yaalaa jirtu maali? Sagalee dhalaa takka Hariiroon keenya akka hariiroo obbolummaa ta'e sirriitti ni beekna. Wanni biraa obboleettii isa waliin dhalatte maaf hin ta'in sagalee isaa wal jala qabdaa hojjechuun barbaadu. Sorry. barbaaddu. Amma Ati namni biraa hin jiru moo sababni ati isa malee dalagaa hin dalagu jettuuf maali? waan sila walitti hojjennee wal biraa qabnuudhaaf. Bakka an hin fedhu bayi keessa jedhe maaf hin baata? Hin ba'u. Xiiqii watee hin ba'u dhugaa. Hin ba'u. Lakki hin baata. Hin ba'u. Itti fufa walaloon illee hin dhaabbatu. Lakki hin baata. Hin ba'u wanna fedhe dhufa malee. Illikiidhaan. Walaloon yoo kan dura sibira hojjetamee sibira jiru ta'e inni si dhoguu hin danda'u. Hatta manni keessa jirtu keessa namni si dhoguu hin danda'u. Sababni isaa silkiin kan keessa harka jira. Kan kana booda sitti hin ergamu hin beeka waan ta'eef hin baatamoo hin baatu na keessa. Ilaala ergamuuf dhiisuu isaa immoo. In ergamu ila haaraa ergamuu fi kan haaraa ergamuu fi kan dura ergamee jiru nan beeka bar hin jira argaa hin ture waan ta'eef kan dura ergame walaloo shammu akkamtu akkas si bira jira. Innis yoo gadhiiste kan duraati. Kan kana booda hin dhufu hin beeka. Ni baatamu jireenya koo keessa hin baatu. Ani jireenya kee keessa hin jiru. Ani jireenya mataa kiyyaa qaba. Jireenya mataa kiyyaa jiraataa jira. Sababni ati isuma waliin malee walaloon walaleessuu jettuuf maali? Bakka kun dhuunfaa kan keetti kaate gadhiisaatu baay'eetu jira. Akkasitti maaf hin hojjettu? Akkanatti toletti hojjedha sun mirga kiyya natti fakkaata. Akkasitti toletummaa kan biraa wajjin hojjechuu dandeessa. Ani qorataa miti. Ani biqiltu. Ani qorataa miti kayoo fedhe taa'ii jettee teessiftee kayoo fedhe ka'i jettee kaasiftuun. Ani biqiltuu of ta'ee jiraadha. Muftiin anis of ta'ee jiraadha. Waan fedhe gochuu fi waan fedhe gadhiifachuun mirga guutu. Sirratti hirkadhu bar sirratti hirkadhu illee of dandeetuma jiraadha bibti. Jechuun anaan na ajajuu hin dandeessu kana godhi sana godhi jettee na ajajuu hin dandeessu mirga illee ittiin qabdu. Walaloo duraa gadhiisuu ni dandeessa ka amma booda gadhiisuu baffisu hin dandeessu. Nama na dhorku laala. Anumaati ilaaltona si dhorkuu danda'a. Yoo inni walaloo san sitti ergee samiirraa gadi hin buusu kan duraa garuu si harkaa eenyullee fuudhuu hin danda'u. Kana bira jiru sin gadhiifama ka isa bira jiru sin dhufa jechuudha. Hin dhufu. Ka isa bira jiru kan dhufne 100% itti amana hin dhufu. Kun ammayyuu takka dhufe si agarsiisa. Kan si bira jiru nan beeka bar. Kana bira jiru miti amma ka ergame kun si agarsiisa ka ergame. Amma maa waa silkii qabattee akkanatti aarta? Waan gochuu barbaade? Mul'ata? Yaa. Kun duraan beeka. Kana duraa hin beeka. Kana duraan hin beeka. Gadhiifame waliin hin beeka. Ammallee ka biraa gadhiifame ka biraa dhufee jira. Sa'aatii suuraa kanaaf walaloon sun waraabame walii isarratti idiitti ta'ee siif ergame beekaan. Wayi takka qofa waan waraabne si fakkaata? Dhibballee waraabe. Numa argina wallahi billahi amma ani daa illikiin takkanatti mi'ooftii midiinatti mi'ooftii. Nu xiiqii jaalannaa inni ooftii Silamoonni dubarteen jirtu malee waan akka xiiqii jaalannu hin qabnu nu baasawee. Miilaan nama deemee biyya san dhufuu danda'uudhaan yoo xiiqii keessa seenu. Ahla wasaahan habiibti ani dirree xiyyaaraa dhaabbadhee si keessummeessuudhaaf qophii si qeebaluudhaaf. Aya. Wallah. Okay. Nama biraa miti anuma dhufee si qeebalaa achitti. Okay. Molee inni amire. Ababaa 11 guys. Ababaa 11 family. Nama garaagaraa ababaa 11. Nama garaagaraa ababaa 11. Biftuu barsiisaa ta'een galatuma. Naaf fuuteera. Amma dabiliidha guys. Dabiliin bananii jiru. Sadii.
Tirpili da waan qabadan kan fida. Double da guys. Trip. Sadin bayad. Bibito ko ibsay ta. Galatoma. Saya wala. Beta. Jajjabeessuu qabda ture bar nama dandeettii qabuuf duuba deebiisa. Maalawaatu sinirraa du'eera kan sin jajjabeessu. Bakki itti jajjabeessanii fi bakka jaarsaa kana wal jajjabeessuun beeku kenna warri. Qabriif jaarsa uffutama ofiitiin dhaqatan. Dandeettii sarara duuba deebisuun qabda ture dhugaa dubbachuudhaaf itti jajjabeessuudhaan jabaaduu akkas godhii danda'u. Aya. Namni dhiise manaa gabbaa. Akka feetan. Garuu walaloo kiyyaa kan dhiise kana bira jiru akka gadhiisuu qabu qofa ofii qabas. Aya. Walumaan jirraa bar. Waan xiqqishoon durfamne bara waan xiqqishoo qofaan. Adabbiin meeqatti? Humlama yoo guute adabbiin. Taaptaabii qofaan 3,000 galtanii bara 3,100 wayii galtan taaptaabii qofa oduunan hundi taaptaab godhe jechuudha. Wala waan feetan 3,000 2,000 ol nageessisaa waan feetan isin yaadama. Taaptaabii qofaan 3,000 galtu. Faamilii kee raftanii silkii lafa keetti ilaalaa ta'ammoo. Waan feetan waan fedhii keessanii koomintii jala barreeffannaa adabama. Akkuma takkaaf dhibba afurii teessanii taaptaabii qofa wallaa geessisuu dandeessu. Giiftiin barbaadu. Jabaadhaa bira ga'uu Taaptaabii bata fiqirii. Laal taaptaab gochaan jirtan bara. Waaw faamilii koo wallaa isin jaallatamtoota bara. Kanaaf isin jaalladha. Biiftuu qabu. Yaani wajji. Thank you. Hundi keessan taaptaabii madda. Daa'imni ammallee ganaadha guys. Daa'imni gana. Kan gana. Ababaa kudha. Ababaa 14. Namni garaagaraa ababaa 14 daddafa. 4 taa'e. Abaaboo 4. 2. Abaaboo 2 namni garaagaraa. Thank you family kee galatuma. Nama tiriippiliidha guys waan qabdan gadhiisa. Ana bira hin banamne. Banamne. Jechuun ababaa hin dhumanne na bira. Gana waa ganaa banamaa. Amma immoo tiriippiliidha. Waan qabdan jechuudha.
Yalla guys. Sekenditti kanatti fayyadama. Sadiin baay'isee jechuun kenna. Akka jarri nu qaqqabne dhugaa waan isin feetan isin yaada bakka jarri nu qaqqabne bas. Akka jarri nu biraan geenye. Rippilii namni fayyadamtan hin jirtanuu? Adabbii achii adabaaraan adabbii malee madhiree. Tap in Davina guys. Tap in Davina. Erga koomentii gootan kanaan taabtaa osoo gootanii maal qabdu? Taayimiingii eegaa walla akka nun galaaban. Koomentii as jala yaadanii namni takka maqaa nama takkaa dhooftanii akkana qabsu. Maqaa nama takka hin fedhan. Araba hin fedhan. Walla isin biloo qabna. Nama waa jedhu. Galatoon. Thank you. Rippiliin godhame. الله أكبر الله أكبر Kees faamilii jaalalaa galatooma. Shixaatiin kee maalidha? Tokkoffaa irratti qorataa fi biqiltuu walii jaalladhi jetta qixaati. Sorry? Adabbii tokkoffaa qorataa fi biqiltuu walii jaalladhi jetta si'a 10 irra deebite si'a 10. Takka. Lammaffaa irratti biqiltuu kuyin jette si'a 30. Biqiltuma qofa gongoriin kaa qixaatii wal fakkaataa miti qixaatii garaagaraa gochuu qabda. Biqiltuu kuduraalee biqiltuu kan maallee biqiltuu. Rakkoo hin qabu kuduraa. Qixaatiin uffee wal fakkaata. Ana filataa mi'ana sii kennaa mi'ati qaxxaamu qofaa bar. Qixaatii wal fakkaataa nama hin qaxxan okkoo seera geemii keessa qixaatii faallaa wal fakkeenya. Qorataa biqiltuu jettee kan birootti dabala. Waliin fakkaatu yaa. Kaduraa qorataa biraa qaba ka booda qorataaf biraa. Biqiltuu keessaan balleessi nama waan kana irratti biqiltuu otoo keessaa balleessi ta'u maa miti? Balleessu keessaa biqiltuu. Okay, qixaatii wal fakkaataan hin ta'u kaa seera geemii keessatti. Waan akkasii. Qixaatii jijjiirii. Qixaatii sadaffaa maal akka jiru barreessaa koominti jalatti faamilii isintu nama achiise. Lameen keessaayyuu tokko jijjiira. Lameen keessaa jijjiiru. Qixaatiin seera geemii keessatti qixaatiin lama waliin fakkaata. Ishee okay qorataa fi biqiltuu walii jaaladhe jedhi jette. Lammaffaa biqiltuu kuyin jedhi jettee innoo lama jiga biqiltuun hin ta'u kaa. Yookaan kan jalqabaa san waan jecha qorataa ibsu qofa hoyii jedhiiti biqiltuu kan boodaa san jedhi kan sadaffaatti dabalan. Malee jechi wal fakkaataan sadii qixaatii keessa hin jiru. Sadaffaa malee siin kennine bar. Jechi wal fakkaataa nama hin qaxxan sadii qixaatii geemii keessatti garagara. Abaaboo 10 takka. Abaaboo 11 na kenna. Abaaboo 11 guys.